Akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni WBC keessummaa tokko qaba. Profeesar Hamdeessaa Tusooti. Profeesar Hamdeessaa. Akkam jirtu daawwattoonni. Profeesar Hamdeessaa anaa dhufu. Bagana afurtanii waliin haasa'uu gammadeera gammachuu qaba. Bareeda ulfaadhaa yeroo dheeraadha wallillee akka gaariitti daawwattootaa fi hordoftoota WBCT wal baruudhaa fi sagantaa keenyatti seenna xiqqoo barfannee seennee sa'a sadii irratti seenuun nurra ture daawwattootaa fi hordoftoota keenya dhiifama gaafanna. Profeesar Hamdeessaan hayyuu Oromooti. Oromiyaa godina Arsii lixaa keessatti dhalatanii achumatti guddatanii. Bara umrii dargaggummaa isaas dargaggoota Oromoo keessattuu yeroo sirni abbaa lafaa uummata keenya lafa isaarraa buqqisaa ture. Dargaggoo Oromoo sochoosuudhaan dargaggoo Oromoo dammaqsuudhaan sochiisan keessattis nama qooda fudhatanii barnoota isaanii kan sadarkaa olaanaa Awustiraaliyaa baratanii digrii jalqabaa isaanii Yuunivarsiitii Kolleejii Avondale jedhamutti. Digrii lammaffaa fi digrii sadaffaa isaanii immoo Ameerikaa keessatti baratanii Michiganitti jechuudha. Profeesar Hamdeessaan keessattuu kaaba Ameerikaa fi Kanadaa akkasumas Awustiraaliyaa Yuunivarsiitii adda addaa keessatti koorsii adda addaa nama barsiisaa turanii dhaabbilee adda addaa keessattis sadarkaa hooggansaatiin qooda guddaa nama kennanii dhaabbilee adda addaa hundeessuu keessattis qooda olaanaa nama gumaachanii fakkeenyaa fi Profeesar Hamdeessaan dhaabbata Immigration and Refugee Forum kan jedhamu kan dhaabbileen miti mootummaa 120 keessa jiran miseensa keessatti ta'an Daayireektara boordii ta'anii yeroo dheeraadhaaf tajaajilanii jiru. Baqattummaa irrattis hojiilee baqattummaa irrattis keessattuu rakkoolee baqataa biyya garaagaraa baqataa Oromoo mudattu keessatti sochii adda addaa godhaa turanii carraaqqii hedduu godhanii bara 1986 akka fakkeenyaatti koongiresiin Ameerikaa seera baqataa ilaalchisee baase kan yeroo san pirezidentiin Ameerikaa Ronald Reagan mallatteessan sanis akka seera baqataa san seera bareedaa baasan Profeesar Hamdeessaan gumaacha olaanaa nama godhanii. Profeesar Hamdeessaan keessummummaadhaanis koorsiilee adda addaa yuunivarsiitii hedduu keessatti kaaba Ameerikaa fi Awustiraaliyaa keessatti akkuma reefuu jedhee nama barsiisanii mirga dhala namaa irratti refugee crisis irratti koorsiilee hedduu nama kennanii qorannoo adda addaas nama hojjetanii kitaabota hedduu barreessanii jiru gulaalaa ijoo gulaalaa olaanaa ta'anii kitaabota 13 ol nama barreessanii odeessa dabalataatiif fuula Profeesar Hamdeessaa hamdeessaa.com www.hamdeessaa.com yoo jedhurra dhaqxan odeessa dabalataa argachuu dandeettu. Profeesar Hamdeessaa waa'ee waan hedduu ibsee xumuruu hin danda'u. Waan hedduu gumaachaati Oromoodhaaf goote immoo bal'inaan itti deemna. Profeesar Hamdeessaan wal dhibdee adda bilisummaa Oromoo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessatti uumame kan bara 2000 jalqaba irratti uumame san furuudhaafis shanacha jaarsummaa garee jedhamu hundeessanii rakkoo wal dhibdee san furuudhaaf carraaqqii guddaa nama godhan keessaa hangafa. Profeesar Hamdeessaan waldaa qorannoo Oromoo Oosaa hundeessuu keessattis gahee leencaa qabu. Community Oromoo adda addaa fakkeenyaa fi Ameerikaa keessa Waashintanitti hoogganaa ta'aniis tajaajilanii turanii. Profeesar Hamdeessaa waa'ee gumaacha isin Oromoo fi addunyaadhaaf gootan waa hedduudha gabaabseetumaan ibsee irra deebi'ee affeerraa keenya fudhattanii dhiyaachuu keetii fi hedduu galatoomii anaa dhufu siin jedha irra deebi'ee anaa dhufu siin jedha Profeesar Hamdeessaa. Dhufeensi waliin haasa'uu fi baay'ee gammadaa piroograamiin keessan shaggaadha. Naasoo jechuun kanuma.
bareedaadha mee gara ijoo keenya har'aattiin seenna jalqaba garuu mee xiqqoof duuba deebisee waan tokko si yaadachiisaa mee bara dargaggummaa sanii akkamitti dabarsitee haalli barnoota akkam ture keessattuu yeroo ati barnoota baratte yeroo sirni abbaa lafaa Oromootti roorrise sanii mee xiqqoof duuba si deebisa haala Oromoon keessa ture haala atis keessa baratte haala dargaggummaa sanii daawwattootaa fi hordoftoota WBC mee nu yaadachiisi. Ani hedduu gara waggaa 1950 1960 1970 ani hedduu sanitti dhaladhee guddadhe hennaa san. Yoo sani Oromoon urgaa injifatame gara waggaa 50ti. Karaa keessattuu warri Amaaraa, warri Nafxanyaa Arsii jibbu, Arsii sodaatu. Keessattuu wennaa Itaaliyaan biyya Itoophiyaa biyya sanii qabdee Arsiin warra Xaaliyaanii waliin karaa Xaaliyaanii deebi'eetiin Habashaa lolaa ture. Kanaafennaa ani guddataa ture warri Habashaa Moojaa, upper class, warri yoo sani abbaan yookiin haati akaakayyuun Itaaliyaan ajjeeftee gadoo Arsii irraa qabu, gadoo kana baafachuu barbaadan. So baay'ee Oromoo qubsaa turan yoo san. Ani mataa kootii warra kiyya keessa akki dhaladhee guddadhe akaakayyuu kiyya ulaatu diinatu ajjeese gaafa cidhaa. Gaafa san ammoo ilma isaa bariisoo ulaa hangafaa ka'uuteen hin ajjeesan. Ilmi isaa tokko Diidoo ka jedhanii xiyyiitii luka isaa dhaaniiti hafeeta ammoo innaan guddataa turellee argaa turre luka isaa ni nokkola ture. Abbaan kiyya abbaa ofii malee guddate haadhatu guddise. Gaafa lolaa sanii horii illee fudhatan warra keenya irraa diiganii duula irraa fudhatanii akkoonteen ijoollee afurii qabatteeti deebisii kaatee gondetti baqatte. Ijoollee afur sana keessa abbaan kiyya tokko. Ijoollee waan ta'anii fi wanti kun akka ta'ellee hin qaabatan isaan abbaan kiyyaa obboleessi abbaa kiyyaa durbi lamaa hin qabatan nam tokkollee hin qaabatan. Kanneen akka ta'een irraa dhageenya. Abbaan kiyya mana tamaarii na galche. Gaafa mana tamaarii na fidu maal jedhee gurbaa jedhe nu'u haala qabnaa beekumsa qabnaa. Haa ta'uu dinni kun nu balleessaara. Wanti ammaan dura hojjetaa ture nu gargaaraa hin jiru. Mee ati mana tamaarii dhaqiitii afaan isaanii bariitii mee diina kana duraa dhoobuu dandeetta ta'a. Kana mana tamaarii si galcha jedha. Ganama ka'anii haati teenna buna danfiftee abbaan keenya waa kadhatee achi harka na qabeetti mana tamaarii na galche. Manni tamaarii kun yoo sanii mana badhaasoo Iidoo bira kana magaalalleetii badhaasoo Iidoo adaalaateen na fuudhe. Inni Oromoon abbaa keenya caalaa nama beekaa hayyuu bitti kabajjitu. Dhaamsa itti erge gurbaa jedhaan gurbaan jechuun yoo sani jaalalaate nama tokko nama maadhaa keetii yoo jaalattu gurbaa jettaan intaloo jettaan dubartiin illee gurbaa mee mana tamaarii asii banaarraa ijoollee takka nama tokko ergii jedha. Manni badhaasoo Iidoo gara Nageelleetii warri Adventistii ammoo kuyyaratti mana tamaarii banan laga dhadhaabaa irratti.
achi dhaqeeti ama nama tokko naa ergi mana tamaarii mana kiyya bira dhaabnaa jedheeti namni dhiyoosa achii dhufa ture nu barsiisuuf. Waggaa lammaffaa ammoo ani kuyyara deema jedhee abbaan kiyya afaan Amaaraa akka baradhuuf na gargaaree waa'ee nafxanyaa hojjettu kanan akka baradhuuf asitti mandara keenya keessa seennee kanaa du'annee hin dandeenyu jedheetiin kuyyaraaf deemen. Kuyyara dhaquun mana keenya irraa sa'aatii tokko akka fudhata. So yoo san Arsii guddisaniitiin gadi qaban. Baaleef Arsiini tokko ture yoo san administration isaanii. Ani kurii saddeena ture Haysillaaseen mootummaan isaa nafxanyaan maqaa Arsii kana jibban Arsii kana balleessuu barbaadan maappii irraallee. Kanaafi gubbaa irraa kutaniitiin Baale jedhaniin. Baale maqaa lafaati maqaa sabaati miti. Ammallee Arsiin achi Arsii ofiin jedha. Seera Arsiitiin bula. Gara ammoo Rift Valley warra gadii Shaashamannee, Nageellee, Qadaamii Tulluu, Maqii kanneen kutaniitiin gara Shawaa galchan. So yoo sanii akkasitti guddanan yoo san abbaan kiyya gibiraa ofiisii lamaaf kan filatu tokko itti geemananiiti. Lafti Nageellee akka jiruun waradaan suni lafa guddaadha ka itti geemananiiti. Kanaaf abbaan kiyyaa gibira ofiisii isiitiif hin kanfalaa karaa kan mootummaallee hin kanfala ture. Kun uduu hin taane akkuma kunu innaan deemuuni warri Habashaa lafti warri lafa kana qaban warri akka itti geemanan Nageellee aanee wanta digdamaati ture wanta digdamaa kuni Kaleeltanany Work intala hangafaa ta Haayilsillaaseetii achi yoo darbitee jettu karaa Shaashamanneetiin ka warra faamilii isaaniiti kunneen hundinuu. So 1960s, 70s maal jedhanii nu'u lafa kana warra qotu koompanii dhiiraa dhufu kanatti yoo kennite yoo isaaniif kennite jennee horii guddaa nuu kanfaleen reetniitiin. Isin ammoo warri Arsii yoo kan dandeettanii haga isaan nuu kanfala kana dandeettanii taa'uu dandeettu. Yoo hin dandeenye ammoo isin buqqifnaa. So namni keenya ammoo horii akkanaa hin qabu. Lammaffaa ammoo kun lafa keenya jedhanii amananii. So warri Amaaraa baabee lafaa kunniin mana gubuu jala qabanii hari'uu jala qabanii. So yoo san ammoo ani high schoolii ture gaafii yoo san yaanni natti dhufu namni keenya kan irraa hafa can our people survive yaada akkasii natti dhufa ture. So it was the dark days innaa dukkanaati ka rakkoo guddaa keessa nama keenya galchin. Kan lammaffaa ammoo asirra fixaa lafa karaa Xaqilaa Gizaatiitiin adda qoodanii nama kaan Wallagga jedhanii kaan Shawaa jedhanii kaan Ilaa namoo akka Oromoo wal dhaqee waliin hojjannee dhoggaa ture. So kanaafi akkasitti warri nafxanyaa nama keenya madeessaa hiyyeessaa akkasitti turan.
Bareeda. Hedduu galatoomii Profeesar Amdeessa. Mee gara sabboonummaa Oromootti si fida. Atillee achirratti qorannoo hedduu hojjettee ifaajee hedduullee keessattuu waan sabboonummaa Oromoo kanarratti dalagaa hedduu dalagdee kitaaballee barreessitee jirta. Carraa argadhee dubbiseen xumurree. Mee sabboonummaa jechuun yaadni isaa kun maali inni sabboonummaan keessattuu sabboonummaan Oromoo kun akkamiin eessarraa ka'ee guddatee maal keessa dabree sadarkaa kana ga'e keessattuu bara 1950 keessa 60 70 keessa maal fakkaatamee akkamiin yaadatta sabboonummaa Oromoo kana? Sabboonummaa jechuun sabni tokko ka haala qabu, ka afaan tokko dubbatu, ka ammoo eenyummaa isaa beeku. Walga'ee nu bulchuu barbaannaa. Afaan keenyaan haasofnee, afaan keenyaan katabnee, afaan keenyaan nama keenya barsiifnee bulchuu barbaannaa. Namni biraa dhufee akka nu bulchine. Nu ammoo gara Oromooti nu seera qabnaa. Seera bulchaa gadaa qabnaa. Seera araaraa jaarsummaa qabnaa. Seera amantii qaalluu qabnaa. Karaa dubartiitiin ammoo ateetee qabnaa. Nu kanaafi bulchuu dandeennaa. Kan warri diidaa dhufee nafxanyaan giddiin bulchuu barbaaddu kana nuuf hin ta'u jechuudha. Oromoo naashinaalizim. Akka beekutti, akka qabadhutti, akkuma armaan dura jedhee gannaan 50, 60, 70 innaa dukkanaati guddisee namni keenya afaan Amaaraa hin beeku, katamaale hin jiru. So fakkeenyaaf namni tokko sa'aatii 2-3 deemeeti katamaa Nageellee dhufa, Shaashamannee dhufa. Afaan hin beeku. Gibira kan faluuf dhufeeti nama isaa torgomuu fi gubboo kennaa, nama balbala eeguu fi gubboo kennaa, warra ammoo horii guuruuf ka gibira fudhatuu fi gubboo kennaa. Ana kanneen akkasitti argaa ture. Tokko ammoo Oromoon sabboonummaa Oromoo waan haraati miti. Oromoon akka jirutti yoo dhukkufamee kufillee akka jirutti mandara isaatitti, iddoo isaatitti afaan ofiitiin bulaa, uf beekaa, haala ofii beeka. Haa ta'u innaa 60 namni nafxanyaa nu bulchu kun hin taane. Nafxanyaa jechuun colonial settlers. Hin taane nu ofii bulchinaa. Waliin geenneet, waliin dhaabanneet sabboonummaa kennaanii warra nu giddiin nu bulchu kan ofirraa kaafna. Kana irratti waggaa 1963tti Baalee movement lolli Baalee ka'e. Lolli Baalee ka'e lafa irratti. Maaliifi lafa yoo san kan godhaa turanii Rift Valley Arsii keessatti Baaleetti kan godhaa turanii lafa ka'aniiti the measurement in the measure lafti kun yaaniiti fudhatu. Karaa Baaleetiin ammoo akka jiru nama haaraa ergan. Kanaaf namni Baalee Arsiin lafaa ka'eeti hin ta'u hin lollaa jedhe. Lola jala qaban. Lolalli qawweellee meeshaalee Somaalee irraa argatan. Oropilaanii Hasillaasee gabbuusuu jala qaban. Kanaaf Hasillaaseen naayeetii mootummaa Ameerikaa bira dhaqe. Karaa Ameerikaatiin warra Somaalee itti himan
yoo isin warra kana qawwee kennuu meeshaa kennuu diddanii Itoophiyaan Somaalee dhattee qabdi we invade Somalia jedhan. So kanaafi waggaa 1970tti Paalee sun hin dhaabate. Haile Sillaaseen ammoo karaa tokkoon dubbii qabaneessu waan barbaadee fi waaqoo guutuu gaggeessaa Baalee muumentii isaanii jeneraali jedheen jeneraali kenneef. Uduun kun jiru Macaa Tuulamaa kan jedhan ammoo dhaabate Finfinneetti. Macaa Tuulamaani wanta jabaadha Oromoo raajii Oromoo keessatti. Maaliif Macaa Tuulamaa ka ijaare warra Oromoo ka baratan. Dura isaan ka ijaaranii fi nu'uu saba keenyaa karaa developmentiin gargaaraa walgeennee mari'annaa waa'ee haala keenyaa haasofnaa wal qabachiifnaa waliin taanee dhunnaa jedhanii wal qaban wal ga'an. Akkasii uduu jedhanii development jedhaniitiin biyya asii dhaqan Harariin dhaqan Shawaa keessaallee warra baadiyyaa dhaqan. Namni akka jiruun isaan fudhateetiin waa'ee lafaa bichaa oduu hin taane nu'uu mootummaa kan irraa baanee bulchuu barbaachisaa jedhaniitiin jala qaban. Haile Sillaaseen namallee naayeetii keessattuu Prime Minister Katul isaanii Akililuu Habtewold naaniitii Macaa Tuulamaa balleessanii nama hidhanii kaan ajjeesanii akkasitti qaqqaban. Baalee lolli Baalee Macaa Tuulamaa wanti godhe guddaan isaa nama mataa isaa kaase. Nama qabachiise waa'ee raajii Oromoo. Nama qabachiise waa'ee sabboonummaa Oromoo. Nama qabachiise kana injifachuu hin dandeenyaa yoo waliin hojjanne jedhanii jala qaban. Gaafa ammoo Macaa Tuulamaa kufee warri haarawaa warri baratan namni akka Baarootumsaa fa'a warra Baalee irraa irraa hafe warra Macaa Tuulamaa irraa liqqabaniitii organizationii haarawaa dhaabna Oromoo Liberation Front ka Oromoo Bilisa baasaa uummata Oromoo. Ka Oromoo gargaaree karaa haarawaa qabachiisuu Oromoo mootummaa ofii akka dhaabatu kana goonanii jala qaban. Kun ammoo waan guddaadha Oromoo raajii keessatti. Minilik Oromoo injifatee wanti akkanaa ta'ee hin beeku. Lolli ture lolli akka Baalee faa warri Harariillee adda addatti Oromoo lolataa ture. Ka Oromoo Liberation Frontiin ammoo kun hundinuu wal ga'ee wal hubatee humna walii ta'ee akka lola kaasu akka bilisummaaf deemu kana godhanii kana goona jedhanii jala qaban. Yaanni akkasii ammallee jira kun haqaa keenyaattuu ga'e amma keessattuu qeerroo ijoolleen jiran ka'anii karaa amantiitiin karaa kutaatiin uduu waliin shakkine walitti dhufanii warra Tigreetiin lolanii mootummaa Tigree kuffisan. That is more nationalism. Kana ka godhe Baalee movement Macaa Tuulamaa kan Oromoo Liberation Front kan irraa ga'e kan irraa deemaa ture haga ammaallee kunoo amma namni keenya jabaatee miidiyaa ofii uumatee karaa adda addaatiin lolataa.
Bareeda mee waanuma naashinaalizimii kanarra si tursiisa Profeesar Hamdeessaa. Yeroo dhiyoo erga keessattuu qeerroon jijjiirama qabsoo kanaan qabsoo hadhaawaadhaan godheeni mootummaan amma jiru kunis aangootti dhufe. Haa ta'u ammoo mootummaan kun aangootti dhufe as akka uummanni barbaadutti deemaa jiru xiqqoo uummata ganeera. Sabboonummaa Oromootiin teessoo qabatee masaraa mootummaa seenee haa ta'uutii immoo sabboonummaa Oromoo xiqqeessaa warri kaabaa keessattuu kan Amaaraa kun sabboonummaa Oromoo kanas Oromummaa Yiudam Itoophiyaatti qidam jedhanii dhiyoo kana fa'aa hiriira bahanii ati waan kana akkamiin laaltamee Oromummaa jechuun kun maal inni maal fa'aa of keessaa qaba? Oromummaan kun akkuma isaan jedhanii waan baduu danda'u? Oromummaa jechuun waan baay'ee qaba. Tokko raajii Oromoo irratti, lammaffaa eenyummaa Oromoo irratti, sadaffaa haala Oromooti, yaada Oromooti. Oromummaa jechuun waan saba Oromoo tokko godhu, waan sabni Oromoo qaabatu, waan sabni Oromoo itti boonu, waan sabni Oromoo irratti du'uu barbaadu. Oromummaa jechuun kan. Ka warri Amaaraa ammoo Oromummaa Yiudam kan jedhan kun Yiudam jechuun haa badu, haa kufu jechuudha. Oromummaan haa kufu. Kana jechuun afaan Oromoo haa badu. Raajiin Oromoo haa badu. Haalli Oromoo haa badu. Itoophiyaatti qidam jechuun Itoophiyaan ol haa kaatu waa hundaa caalaa. Itoophiyaa qidamii kana ka jala qabe dargiidha. Itoophiyaa qidam maaliif hennaa Hayilasiin kufee goftii adda addaa lola kaasan. Bilisummaa ba'u lola kaasan. Karaa Oromootiin karaa warra Ibaatiin lola kaasan. Dargi dhufeeti militarii humnaan fudhateet biyya bulchuu jala qabe. Sodaa waa'ee Oromoon, Eertiriyaan, Tigraay, warri adda addaallee ofii bulchinaa bilisummaa barbaanna waan jedhanii fi kan hundaa ka caalu Itoophiyaa ta'uu qaba. Maqaa kanaan lollaa Itoophiyaatti qidam. Namni maqaa Itoophiyaa yoo Itoophiyaa qidamii kana hin fudhannee du'uu qaba. So kanaafi Red Terror ka jedhan nama fixuu. Red Terror jechuun mootummaani nama tokko yoo shakkee jedhe nama tokko yoo abdii irraa dhabee hin ajjeesa jechuudha. Inni kaan hin ajjeesa jedha. Akkasii nama fixee dargiin. So amma gaa isatu deebi'aara. Kuni rakkoo baay'ee qaba. Maaliifi namni achi jiru yoo Oromoon bilisummaa argatee yoo argatu baatellee waliin jechuun they share space waliin taa'u. Afaan nagaatiin waliin buluu barbaachisa. So kuni rakkoo biyya sanii amma hiikaa hin jiru. Yaanni akkanaa, abaarsi akkanaa, jibbachoon akkanaa, dubbii Itoophiyaa hiikaa hin jiru. Rakkoon Amaaraa, rakkoon Habashaa akka argutti akka itti yaadan haala isaaniiti. Feudal, sistemii feudaliiti. Akkaan jedhu vertical paradigm afaan Ingiliizi. Akkan jechuun gubbaa irraa ajanji gad deema. Sodaateen ammoo ka jala jiru sun sodaateetiin ishii irsoo je'eetiin bula. Kanaaf warri Habashaa parallel paradigm yookiin
mari'achoo namni tokko gruppiin tokko yoo ka'ee lola kaasee jedhee maaltu si dhibe jechuu hin beekan. Biyya Oromootitti yoo waldhabbiin dhufee jedhee muka jala taa'aniiti maaltu si dhibee jedhaniiti irra taa'aniiti guyyaa baay'ee taa'aniiti araara fiduun. Amaarri akkas hin beektu. Abayaan akkas hin beektu. Ijoollee waliin barra kuyyaratti ijoollee karaa Gondoriitii dhuftu turte waliin haasofna. Akkanaan jedhinatti manitti akki amaarri araara baasuuni qawween sodaachisaa. Qawwee bitatee hundinuu wal eeggataa kanaaf araara fidamu soda'an. Dubbii hiikuunii ni miti. Araara jechuuni garaa qulqulleessanii garaa banatanii walitti wal amantiin deemuudha. Abashaan kanan beekan. Vertical paradigm. Amma fakkeenyaaf lola Abashaa keessa ture kana yoo laaltanii lola Tigiree Amaara irratti Amaarri lola kaasee amma Tigiree fichisiisu kun achirraa dhufe. Abashaani waan baay'eetti walii galti. Amantiin isaanii tokko Orthodox Church, raajiin isaanii tokko, yaanni isaanii illee ammoo isaanii warra ollaa isaanii hunda caala jedhanii yaadu. Hin tuffatu warra akka Oromoo fa'aa, Sumaalee fa'aa, Sidaamaa fa'aa hin tuffatu kanneen. Kana qabanii walii galanii walii araaramanii they cannot accommodate each other. So lolatu dhufe. Lolaan qawween. Amma fakkeenyaaf lolli Tigiree kun amma akka argutti biyya Tigiree kuni lola barbaachisaa miti akkan argutti. Warri Tigiree ka jedhani wayyaaneen ka jette nu'u bulchinaa akka seera kennaatitti akka haala kennaatitti kanuma jedhan Itoophiyaa keessaa hin baanaan jenne iyyuu. Warri Amaaraa ammoo kana jibbu. Nutu yaada tokko yaada kennaan buluu qabdanii yaada keessanii ni miti. Kanaaf giddiini isin bulchuu qabna. Lolli Tigiree irra ka'e kana kunu. Kun waan haaraa miti. Gizee tokko Tigireenii biyya san bulchuuf deemtii. Emperor Yohaannis ka Tigiree biyya san bulchaa ture. Waggaa 200 booddee TPLF biyya Habashaa biyya Itoophiyaa bulchite. Amma warri Amaaraa ammoo ka Tigireen hojjette kuni Itoophiyaa adda diigaa ethnic-based federalism is racist and apartheid genetic campaign to go. There is no concept of accommodation. Wali galle, wali hinne, wali ammanne, bulajicho warambenne kanafi loli sani kana. So kanafi Ethiopia yudam kajiran kuni, Oromia yudam kajiran kuni, wan hara miti. Oromo malgoru kaba, Oromo ni Martin Luther King. Namichi biyya Ameerikaa gurraachi jabaan ka jedhee waan tokkotu jira. Afaan Ingiliziitiin the oppressor will not give freedom voluntarily and freely. The oppressed have to demand the freedom. Ka Oromoo kana callaa ka jiru amma. So akkan argutti Oromoon uf ijaaree wal danda'ee afaan tokkoon yaada tokkoon politikaa agendaa tokkoon biyya ofii bilisummaa ofii argachuu jedhee yaada.
Galatoomii Profeesar Hamdeessa dubbii mi'ooftuu kaaftee mee achumatti bakka amma keessattuu yeroo jibbiinsi kun durillee ture amma garuu erga mootummaan ammaa kun Prime Ministeriin ammaa kun Dr. Abiy Ahmed aangotti dhufee booda jibbiinsi Oromoo irratti qaban kun akka malee jabaatee wanni kun keessattuu jibbiinsi bifa addaatiin bifa ifaatiin gadi bahee bifa mootummaatiin ummata walitti qabanii jumlaan balaaleffatan kuni socially and politically implication mataa isaa qaba mee waan sanirraallee dubbadhu achumaan ammoo gorsi Oromoodhaaf keessattuu Oromoon jibba amma bifa adda addaatiin irratti godhamaa jiru afaan isaatiin hin jibbanii eenyummaa isaatiin hin jibbanii amma inumaayyuu maqaatti baasanii taranyaa jedhaniitiin Oromoo walumatti qabanii taranyaa jedhanii akka waan Oromoon angoo namni maqaa Oromoo dhaatu angoo haa qabatu malee Oromoon as keessaa gammaatti bu'aan buufanne gaafiin inni qeerroon Oromoo waggaa 4 fi namni 5,000 ol lubbuutti wareegamni deebii tokkoon arganne bu'aan buufanne isaantu bu'aa hedduurraa buufataa jira. Mee warra jibba Oromoo irratti labse kanaafis wanni dhaamtu yoo jiraate Oromoon ammoo jibba kana ofirraa qolatuuf akka hawaasaatitti maal godhuu qabaa paartileen siyaasaa ammoo maal godhuu qaban mee isarraa wanni akka gorsaatti nuu kennitu yoo jiraate Profeesar Hamdeessa. Ammaan dura xinnoo ibsee ture Oromoo wanti hafee waa tokko callaadha. Fakkeenyaaf amma warri diidaa warri fakkeenyaaf warri Oromoo intellectualiin gariini warri Ameerikaallee European Union inclusive dialogue jedhanii yaada kan dhiyeessanii bu'uuran ta'anii haasa'uu qabanii warri Itoophiyaa kun hundinuu achi keessa jiru hundinuu waliin haasa'anii walii dubbii hiikkatanii akkamii akka biyya san bulchanii irratti walii galchuu qabaa jiran. Rakkoon jiru tokko dubbii humnaati power. Bakka humni yoo ama warri wal dhabu kunni yoo walitti dhufee jedhu humni isaanii gara qixxeen jiraatu malee ka humna qabutu ani kana barbaanaa kana godhuu qabnaa kana achittiin ta'uu jedha. Kanaaf amma Oromoon humna hin qabu. Mootummaan Itoophiyaa humna qabu. Meeshaa didaa argatu. Horii didaa argatu. Abiyyi amma akka hojjetaa jirutti soda'aan humnaan nama hidhuun ajjeechuun sodaachisee bulchuu barbaada. Duulli Oromoo irratti godhaadan kuni Oromoo kun sodaa Oromoo irraa dhufa. Isaan yaadaaranii Itoophiyaatti fidan. Maqaan Itoophiyaa kun yaadni Itoophiyaa kun ka ijaarameeni yaada Amaaraatiin. The Amara world view, vertical paradigm. Afaan Amaaraatiin jedhanii ወይም መግዛት ነው ወይም መገዛት ነው። አብሮ መግዛት አይሆንም። ሰው ከናፊ ትግራይ በገባተ ግድ ቡልቹፍ ነመሂቴ ነመፍጤ አማርያ ማከሲ ደም አራ ሰው ከናፊ ከአንጀዳሩ ኦሮሞን ዋን አርማንዱሮ ሆጀተም ኢራበሬ tukuma ufi jabeesse daala ufi qulqulleesse hunda ufi argachoo hunda ufi jabeesse waan barbaadu lafa kaachoo qaba. Ani kana qabaa hunda ganaa qabaa wanti ayyaadaaru kun ta'uu qabaa yoo taani keessin jettanii fudhannu jechoo qaba.
kuni ijaarsa jabeenya baay'ee barbaachisaa, waliigaltee barbaachisaa, yaada walii ibsuu barbaachisaa. Miidiyaan kuni kan ibaalee ka dhaabatee fi kana godhuu fi amma in the age of high-tech communication kana godhuuf namni hojjetaa jira. Amma gaa armaan dura ani innaa mootummaa afurii keessa jira. Innaa Sillaasee, innaa Dargii, innaa Tigiree, mootummaa Tigiree amma kunuuf Abiyyi kana. Akka ani qabadhutti warri Westii hagana jabaatanii waa Itoophiyaa positionii fudhatanii hin beekan. Amma European Union electionin keessan kuni bu'aa waan fiduun fakkaatu kanaaf nama electionii kana observii godhu hin erginuu jedhan. Akka nagaatti Amerikaan illee yaada akkasii qaba. African Union under President Cyril chairman of African Union yaada dhiyeesse nama sadihi former presidents, President of Liberia, President of Mozambique, President of South Africa erge Abiyyitti lola Tigiree kana dhiisii inni lola kana keessa isin araarsinaa, isinii dhageenyaa, isin kan isaan jedhan dhageenyaa keessan dhageenyaa lolli kuni rakkoo baay'ee fidaa jedhanitti hin gorsan. Dhufeeti ofiisii isaa dhaqaniiti Abiy gives them a lecture about why TPLF Badoma ICE Ethiopia take them and law enforcement operation. Kan itti hase hagas achiin booddee yaada isaanii dhiiseeti lola kaasa. Lola jala qabee lollis ammallee deemaa jira. Nabiyaa eni ka hedduu san waa'ee san beeku biyya sanii beeku lolli kun hin dhaabatu warri TPLF kureellaa lola jala qabaniirani dhaabatee hin danda'u. Nama baay'eetu dhum'aara, nama baay'eetu rakkata'aara, rifuujiin dubartii reep godhuu kana waan akkana deemaa human rights violation, war crimes kana haasa'aaran amma. So yaanni kunniini maal akka fidu hin beeku. Hagam akka jabaatee Abiyyiin akka isa amansiisu hin beeku. Ana akka argutti from the beginning kan madura irraa rakkoon ka ture Abiyyi waggaa baay'ee ijoollummaatti waggaa 15 TPLF galeetti sifalee guddise. Itti dhiyaatee afaan isaanillee baree isaanii fi intelligence apparatus uumee isaanii hojjetaa ture. All of a sudden now to him TPLF is an evil system. Ethnic federalism is an evil system. Kayyad. I think ani Dhugamaanuu karaa kootiini gaafa Abiyyi ol ba'ee ani karaa kootiini sodaa qabaa jedheetini warra beeku waliin haasa'ee ture. Sodaa qabaa. Abiyyi Oromoof hin jedha. Oromummaa isaatu hin beennunu. Haati isa Amaara. Waa'ee abbaa isaa hin haasa'u. Kan inni haasa'u waa'ee haadha isaati. Haati isaa mana tamaarii yoo galchitu ati gaafa takka yoo guddattee jettee nugsa torbaffaa ka Itoophiyaa taataa jetteen. It seems that some people think namni gariin ka yaadani he is motivated by the prophetic declaration by his mother. So I think
dialogue election kunin hundinu amabuan qabu. First of all, minimally, there should be a transitional government. Nanmi motumma duri irra ture. Deeme motumma suni parliament isani motumma irra kaaye. Namni sun ammoo biyya qabee kaan hidhee kaan ajjeessisee lola duulchisee namni sun ammoo pirezidantii ta'uu barbaada. Kun waan hojjetee danda'atii miti. So kanaaf minimally, I think akka yaadutti there should be a transitional government. Minimally. I don't know you kun kata'u kan hin beeku. Hata ammoo pressuring warri America of Aru, European Unit of Aru, jabaadha hin beennu ga'amu. Ana qarbutti warri Oromoo election kana oppose godhuu qabu. Irratti campaign godhuu qabu. Campaign warra America irratti. European Union position warri fudhateera African Union irratti. Ufiyyuu karaa danda'anii Oromoon biyyaa, Oromoon diidaa kan oppose godhuu qaba. Maaliifi karaa kaaniin Tigiree lola keessa waan jirtuu fi namni Tigiree election kana participate godhuu hin danda'u. Karaa Oromootiin Oromoo kan waa beekaa qabaatanii aangoo hoggana barbaadanii hidhaa jiru. So kanaaf keessattuu organization lama akka Oromoo OLF, Oromoo Federalist Congress election kan irratti qooda fudhannu jedhaniiran. So kanaaf warri election amaarillee amma itti kaate gariin itti campaign godhaarti. Election kun hafuu qabaa. Transitional government yookunu qabnaa jedhan. So I don't know wanti abii yaadaaru maaltu isa yaada isaa akka jiru isa godhuu danda'a kanan beeku. Galatoomi Professor Hamdeessa mee xiqqoo amma qabxii kana keessa si baasaa haa ta'u immoo waaluma Itoophiyaa kana keessatti waanuma Oromoo kanarratti turraa waan hedduu hojiilee Oromoo inoo siyaasa Oromoo eenyummaa Oromoo dhaadhessuu keessatti baqataa Oromoo gargaaruu keessatti baqataa Afrikaa gargaaruu keessatti shoora olaanaa taphattee jirta. Hojiilee ati keessattuu qabsoo Oromoo keessatti gumaacha goote sagantaa keenya akka torbaan dhufuu keessatti itti fufnaa. Haa ta'uutii immoo waanuma takka si gaafadha har'aa fi mee keessattuu zamana durii sanii yeroo addunyaan Oromoo waa'ee Oromoo kana akka gaariitti hin beekne sanii waa'ee Oromoo kana dhaadhessuun hagamii waa'ee Oromoo eenyummaa Oromoo koozii Oromoo kana faranjii biratti biyya lixaa biratti advocate godhuun kun hagam salphaa yookiin ulfaataa ture sanuu yeroo sirni abbaa lafaa sirni warra gita bittaa Habashaa kun Itoophiyaatti qidam jedhee Itoophiyaan it's a Christian island jedhanii faranjii biratti dhaadheffatan sanii waa'ee Oromoo kana international community biratti hedduu dhaadhessaa turte irratti barreessaa turte qorannoo irratti godhaa turte barnoonni ati baratteellee peace building and conflict resolution dha. Kana ammoo indigenous people waliin walitti qabsiifte akka Oromoo waliin Oromoonis ummata indigenous jedhamu keessa ummata tokko. Akkaataa Oromoonni ummanni indigenous kun fakkeenyaaf akka Oromoo kun nagaa akkaataa itti buusu nagaa isaa akka itti eeggatu wal dhibdee isa jidduu jiru akkaataa itti fudhatu barnoota kee kana waliin akka gaariitti wal simsiiftee waa hedduu irratti barreessitee waa hedduullee dhaadhessaa turte. Akkami yeroo sanitti waa'ee Oromoo kana dhaadhessuun sun bara dukkanaatitti hagam salphaa ture yookaan immoo hagam ulfaataa ture? Ani hennaa biyya ture high school hennaa ture
Arsii basic schools ka jedhan. Ijoolleen Arsii dhaabde. Namni tokko haga kifilii 5 haga kifilii 8 hin barsiifnaa. Haala garii keessa deemnee waadiyyaa keessa deemnee barsiifnaa jedhanii jala qaban. Ani kifilii 8 darbe yoo san. Kun kaka'ee fi warri Orthodox Church warri Shaashamannee Nageellee Rift Valley warri ammoo districtii sanniin waradaa sanniin bulchan wal gaaniiti Haysilaasee bira dhaqan. Haysilaasee maa jedhanii warri kuni waa'ee potolikaa barsiisanii kana mana tamarii kana cuuf jedhaniin Haysilaaseen. Haysilaaseen ammoo gaafii gaafate. Mee warri shoonii kuni warra Arsii kanaan nama ajjeessa jedhanii barsiisu jedhee gaafate. In jedhanii hin barsiisa akkas jedhanii hin barsiisanii. Hataa jedhanii barsiisu nama akkas hin jedhanii. Kanaafi wanti nama barsiisa aaranii kun waan biyya keenya gargaaru. Kanaaf mana kana tamaarii kana cufee hin danda'u jedhe. Achiin booddee gaafa Haysilaasee irraa bu'aa hin arganne utuu hin arganne walgaaniitti kuyyara administration dhaqan. Haysilaaseen mana kana cufuu dide waa goonee hin dandeenyu. Nuka goonee dandeenyu isinii gibbii keessaa baatanii warra Arsii kana hin barsiifne isin dhogginaa jedhaniin. Kana dubbiin kun yoo deemu jaarsa tokkotu dhagaa kana. Nam Oromoo Shawaati, he's a pastor, preacher. Maqaan isaati Galamaanot Kallachaa ga jiran bal'aa ijaan. Achi turee Arsii nama hin jaalatee maqaa haaraa kennaniif abbaa magaal jedhuun. So inni kana dhagayeeti ijoollee kuyyaraa keessaa ijoollee sadii waan. Urayoo sani our leaders. Tokko Gabra'ee Falamaa booddee paastarii ta'ee tokko Bayyanee Badhaasoo ilma Badhaasoo Iidootii ilma Adaalaa Xiyyaati kun ammoo Ashannaafi Waddeessoo ilma Boqquu booddee paastarii ta'e. Ijoollee kana walitti qabeetii kunoo an kana dhagaye kana ani mala isinii kennaa jedheen. Malli isinii kennu seera Itoophiyaa keessatti namni tokko gruuppiin tokko nama ofii literacy barsiisuu hin danda'a jedhutu jira. Kanaafi isinii ministry education dhaqaatii kanaafi qaada baafadha. Nama achi akka hin qabne ani hin beeka, an nama beeka, nama firaa beeka, Efreem Boruu ka jedhan kadu waliin barre nama Wadaggaatii nama jaba'aa. Xalaa isinii ergaa isatti xalaa kiyya qabatanii dhaxxuune inni isin gargaaraa ministry of education irraa fiqaan argadhaa jedha. So kana dhageenyee warri kennan waamaniit ijoolleen kenna jarri sadiin waamaniit waan qabnu horii gurgurree uffata gurgurree waan qabnu lafa buuneet finfinnee dhaqan. Ji'a sadii ta'an warri misyoonii illee qabbannaa lafa bulan kenneefit Efreem Boruu qabatee waliin deemee nama jabaadha. Akkasiin fiqaada argan. To teach literacy. Dubbii dheeraadha. Amma Dr. Gammachuu Abraham kan irratti kitaaba katabaara waa'ee kan irratti. Abbaan isaa haati isaa kan irra participatii godhan. And so talk about grounding yet kokana. Kanaafi ani mana mangisti timbarre mangisti hojjadheen beeku anka beeku ka akkaawuntiin no himte anka qaabadhuu ka abbaan kiyya natti mee mana tamaanii na galcheebsan the mission of my father. So sanaafi amma gaamana tamaanii fixee PhD kiyya fixee waggaa 1981tti waggaa 40 jechuudha. Era. Jaarsa.
fixeet amma maaltu godhatu dhufe kunoo. Yoo kana kunoo waa'ee abbaan kiyya mana tamaarii na ergeef qaabadhe. Yoo akka mana tamaarii san jiru Habashaan walloluu jala qabna Michigan State University. Yoo san universitiin suni Haisla University waliin waan baay'ee waan hojjetanii fi namni Habashaa baay'eetu ture. Profeesariin tamaarii illee turte. So maqaan OLF ka'e. An OLF hin beeku nama tokkollee hin beeku ture. Booddee ani waa'ee Oromoo hin kaase. Waa'ee Itoophiyaa kana yoo haasa. Yoo kaasee jedhu walitti wanna jedhanii gurbaan kuni OLF naan jechuu jala qaban. So achi waggaa 1982 Washington dhaqe. Washington yoo dhaqu warri Tigiree ka ofii ijaarratee ofiisii qabu loobii godhatu. Warri Amaaraa akkas qabu, warri Eertiraa akkas qabu, Oromoon ammoo uumaan qabu. Nothing. So waggaa tokko taa'eet, now I have a good education, so I learn skills, how to evaluate. Waa tokko yaadee keessa umrii baasee yaaduu hin danda'a. Kanaaf ani piroograamii baase. Piroograamiin kiyyaa organizationii afurii gargaaruu qabna. Tokko Oromoo Committee on Immigration Refugees. Yoo san baay'eedha. Oromootu namni beeku hin jiru. Warri Habashaa yoo san ofii organizii godhaniidhanii Ethiopian Immigration Committee keessatti jira. Oromoon koottaanuu asaaramii isin gargaaraa jedhu. Oromoon ammoo biyyatti warri nu harkisaa turan isaanii Amaara. Attamitti Amaara jala gallee teennaa jedhaniitinii rakkoo fide yaada kana kaasan. So an amma dhufee Washingtoniin jira. Namni nama Oromoo kaa timirtii qabu hin kabajaa. So na bira dhufaniiti kunoo Amaarri akkana nuun jedhaara koottaa nutti galaa jedhaara nu kanan barbaannu atinii Oromoo Committee on Refugee kana waa'ee immigration kana nuu dhaabii naan jedhan. So akkasiin jala qabe hin dhaabnee waggaa baay'ee itti hojjannee isa qabannee koongireesii dhaannee UN dhaannee waa'ee OLF illee barsiifnee. Then also 1982 kootutti Oromoo Community nuu dhaabii jedhan nama sadii natti ergan. Ani katama asitu George Mason University 16 miles south of Washington, D.C. Namni sadii Mitikuu Furrisaa, Abbabee Gormaariyaam, Major, and Hussein Kanku. Dhufaniiti. Ani jedheeni amma baay'ee hojjedheera. Ani amma katabuu barbaadaa, fuudhuu barbaadaa, lakkaa kanan na galchinaa jedheen. Lakki ati yoo kana godhuu baattee ijoolleen yuuniyoonii nu rakkisaatti haga ammaa waggaa lamaa underground hojjannee nu harkaa badaa jedhanii na biraa deeman. Torbaan lamas deebi'anii ammoo natti deebi'an. Lakki koottuuti waan guddaa hojjechuu dandeenya yoo ati nu gargaaruu baattee wanti kun nu harkaa badaa jedhanii. Okay. Waan abbaan kiyya mana tamaarii na galchee qaabadhe. That memory. Mee ati yoo tamaaftee jettee waan gootee diina kanarraa nurraa qabda. So maarree kanumaa miree ka wanti Oromoo jedheetini Oromoo Community Washington dhaamne. The first. Isa dhaamneeti Toronto dhaqeet warra asheetillee dubbadhee achi ammoo Atlanta, Minneapolis, Berlin, akkasii waa'ee Oromoo community promote ta'an. Constitution keenya bakka addaatitti yuuzii godhanii Oromoo community is the most democratic, the most effective organization at Oromoo keessatti. Ani yoo sani warra OLF ijoollee yuuniyoonii
Oromoo Union North America warri jaantu jira. Warri OLF isaan walitti hidhamaniiran. Kanaafi waan ijoolleen kun opposii gootee warri OLF hin fudhatan. So I negotiated with OLF. Ani ka jedheeni isini duudha irra jirtu waan guddaa kana isirratti isin gargaaruu qabnu. Waan diidaa kana Ameerika keessatti fakkeenyaaf kalcharii hin beektanii, politikaa isaanii hin beektanii. Amerikaanii they recognize ethnic identity. So you have Jewish organization, Polish organization, Asian organization, Latin American organization. Nullee akkas ka ofii ijaaranne Oromoo Community of Immigration Refugees, Oromoo Community ijaaranne isaan waliin bakka tokko dhaabanne hojjechuu qabna. Kanaafi nu afoon dhaabatinaa jedheen. I negotiate with them, they says, okay. So kalamaffaa is kadadaffaa ammoo osaa dhaabnaa amagaa 1986 osaa dhaabuu qabnaa. Maaliifi namni keenya katamaaree mana argachuu qaba. Mana ofii qabaatee waa'ee raajii Oromoo, waa'ee seera Oromoo, haala Oromoo barsiisuu qaba. In their own terms, outside of the Ethiopian idea, independent of mataa keenya of yaarree akkasin nama akka deemu. Keessattuu yoo sana akka sodaadhu, I knew that there were some PhD students, Oromos. At a PhD or got a PhD is a research, to some extent, a research degree. You have to develop professional contact. And they have needs, there will be needs. Yoo sana abasha organization abasha jala kan galleefi Kenya yoo dhaabannee jennee kana keessa galu akkasin jala qaba. So kan faffaa ammoo yoo san Oromoon jedhe Oromoo Liberation Front hin jira. Maqaa dhageenne namni isaallee dhufaatiin kaampeenii godhuu. Oromoon haga bilisummaa argatutti maqaa tokkoon dhaabatee waliin hojjechuu qaba. Organization adda yoo dhaabne jedhe kanarratti wal lolaa namni. So kanaafi political organization warri diida jiru kuni kana isa kana gargaaruu qabna. Nu asteennee ka ibaa dhaabne jennee rakkoo kana oofuu hin qabnu jedheetiin dubbadha. So for organization, Oromo Community on Immigration Refugees, Oromo Community, Oromo Civil Association, OLF. Kana jala qabna jenna. Rakkoo yoo san ka ture, there was division. Yoo san warri tamaaranii warri timirtii qaban jabeenya qabanii yookiin dubartii dhiira mostly yookiin dubartii abashaa fuudhaniiran. Those people are compromised. Ijoollee achi keessaa qabu. Atiin beektuu dhiisii warri arsii kanan beektanii naan jedhan. Nu'uu walitti hiikamnee waa wal fuunee Itoophiyaa kana hin balleessina jettanii yaaduun keessan hin danda'amu. Itoophiyaan akka gaaraati. Gaara kan dhiibdanii hin dandeettanii kana dhiisinutti naasayin on jedha. So it was very difficult. So warri barnoota qabanii akkasii yaadu yoo san. Warri ammoo grassrootii ka refugee ta'anii baanii ka madaa qaban madaa biyyaa rakkoo abashaa itti fide qabatanii dhufanii ka ofii of organize godhuu barbaadu. But they did not have much skills. At modern organization dhaabdee biyya Western society keessaa jechuu ofii you need to have some level of skills, organizational skills, communication skills, and all of that. So I was working with all of these dynamics
It's not easy. It was very difficult. Gaaf ammoo waggaa sagalii fi 91 dargiin kufee warri Tigiree TPLF said everybody can declare their own independent ethnic identity. So warri dur Amaara jala dhokatanii sodaatanii ta'anii manni isaanii hin gubate with the full Amhara power. So I wrote a paper, the Utuba is fallen. Can the Oromo build his own Utuba or remain Galtu? So amma namni dhufe kuno yoson ka kuno dhokatee un dhufe garii qabneetti Oromo community keessa galchine kan karar hujin akka nu gargaaru goone raa'us akka nu gargaaru goone OLF illee dhufanii galaasaan dhufe achi booddee Abiyyuu galataa dhufe ofisii Ameerika ofirii OLF Washingtonitti hojjetaa ture. Is a very professional, nama waggaa kudhanii hidhaa ture, a very effective leader. So kanneen wal geesseetiin waliin hojjedhee, and it was a very difficult time, but it was a rewarding experience. Irratti ka jechuu barbaadu. Oduu kan hojjedhu warra kiyya gargaarree nama kenna mana kenna ijoollee kenna biyyaa hin baafne ofii hin fuune. There were a lot of difficulties for my life. Haa ta'u malee I learned something personally. The generosity of Oromo spirit, the richness of Oromo culture, and the kindness of Oromo people. So karaa kootiini mataa kootiifi kan irraa hin baree hin quufee kuni na jajjabeessee na kana jedha. Galatoomii Profeesar Amdeessaa waa hedduu nu yaadachiistee waa hedduu keessa akka darbite hubachuun akka gaariitti danda'ama. Har'aa fi asumarratti dhaabnaa torbaan dhuftu garuu keessattuu wal dhibdee bara 2000 jalqabarratti adda bilisummaa Oromoo jidduutti uumame furuu keessattis qooda leencaa taphataa turte. Isarratti marii goona akkasumas bara 1992 bara mootummaa ce'umsaa London Peace Conference irrattis qooda fudhattee turte. Konferensii san irratti adda bilisummaa Oromoo, adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi adda bilisa baasaa uummata Eertiraa kan qooda irraa fudhatanii isarraallee muuxannoo bara sanirraallee marii goona akkasumas qabxiilee wal fakkaatan kan biraa torban dhufu Profeesar Amdeessaa waliin itti deebina. Daawwattoonni fi hordoftoonni WBC waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa jedha. Profeesar Amdeessaallee maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota WBCtiin hedduu si galateeffadha. Profeesar Amdeessaa yoo dhumarratti har'aa fi wanni jettu jiraate carraa sii kennee sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabnee torban dhufu immoo yeroo wal fakkaataatti itti deebina gaa. Waan affeertanii fi fayyaa ta'aa gaafiin hakkeellee jajjabaadha. Ati nama jabaadha. Si'uu beekuun baay'ee na gammachiisa. So kana walitti deebinaa maal gaarii ta'a egaa. Ayyeeka Profeesar Amdeessaa anis dhugatti hedduu qalbiin na gammaddee waa hedduu sirraa baradhee dhaloonni ammaa kun dhaloonni qubee kun muuxannoo hedduu keessattuu barnoonni muuxannoon ati qabdu qofa duun taane barnoonni ati qabdu suni akkaataan atiin waan Oromoon qabdu duudhaa Oromoon qabdu sani barnoota baratte waliin walitti fidde suni dhugatti waan hedduu nama gammachiisu. Muuxannoo hedduu waan hedduu taapikii hedduu irratti amma ka duratti kaafte sani waa'ee daggantuu and galtuu jettee artiklii barreessite tokko fa'as waa hedduu qabxii hedduurraa haasa'uu dandeenya.
yoo rabbi jedhee carraa argannee siifis mijate waan hedduu muuxannoo hedduu barnoota hedduu dhaloota qubee kana nuu qoodda jennee abdii guddaa qabnaa. Ammaa fi san caalaa sin tursiisu asumarratti dhaabnaa. Nagaan naa turii, fayyaa naa ta'i. Ati gaariitti maarree. Hayyagaa nagaan.